namaan maatii waatiin dakagaran biyyoon kabajamtoota daawwattoota OMN oduu dilee galgala kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna an Muhammad Fantaalleetiin. Hooggantoonni KFO olaanoon hidhaa turan Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa gara Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaatti imaluuf jedhu imallee moggaasni galatooma jedhu kennameef kun hooggantoonni kunneen yeroo hidhaa turanitti deeggarsaa fi aantummaa uummanni mul'iseef galata galchuuf jedhamee jira. Dabalataanis dhimmoota wayitaa'oo biyyattii fi kallattii qabsoo gara fuulduraarratti Oromoota biyya alaa jiraatanii fi qaamolee dhimmichi ilaallatu biroo waliin ni mari'atu jedhamee jira. Imala Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaatti taasifamu kanaan magaalota 20 olitti uummata waliin mariin akka taasifamu sagantaa bahirratti hubachuun danda'ameera. Hooggantoonni paartilee siyaasaa Itoophiyaa 5 fi bakka bu'aan Ameerikaa waliin mari'achuun dhagahame. Mariin kun marii biyyaalessaa fi haala Itoophiyaan amma irratti argamtu irratti kan xiyyeeffate jedhamee Neemaa Margawas dabalata akka chaanitti himte. Mariin hooggansi paartilee siyaasaa Itoophiyaa 5 fi bakka bu'aan Ameerikaa irratti hirmaatan kun imbaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti adeemsifamee ja'ameeti jira. Marii kana irratti durataa KFO Profeesar Mararaa Guddina Izeemaa irraa immoo obbo Andu'aalam Arraagee bakka bu'oonni paartiilee Abinii fi kan Somaalee akkasumas mana marii gamtaa paartiilee siyaasaa irraa bakka bu'an argamuun ibsameeti jira. Walgahii kana irratti bakka bu'aa Abiniin ala hooggantoonni martii biyyattiitti mariin biyyaalessaa haqa qabeessii fi walaba ta'e akka adeemsifamuu qabu ejjennoo isaanii dhageessisuu maddeen keenya eeraniiti jiru. Marii biyyoolessaa ilaalchisee ejjennoo ifaa qabatee kan ture KFO'n ala obbo Andu'aalam Arraagee Birhaanuu Naggaa irraa haala adda ta'een yaadicha cimsanii deeggaruu himaniiti jiru. Bifuma wal fakkaatuun bakka bu'oonni Somaalee fi kan mana marii gamtaa paartiilee siyaasaa yaadicha deeggaraniiti jiru. Bakka bu'aan Ameerikaa fedhii paartiilee siyaasaa Itoophiyaa kan gaafatan yommuu ta'u, bakka bu'oonni paartiilee siyaasaas marii biyyaalessaa hunda hirmaachisee fi walaba ta'e akka adeemsifamu Ameerikaan dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irratti akka taasiftu gaafatanii jiru. Profeesar Mararaa Guddinaa walgahicha irratti rakkoowwan ijoo mootummaan Itoophiyaa qabu himaniiti jiru. Mootummaan Abiy Ahmad biyya ummata miliyoona 100 fi miliyoona 20 qabdu bulchuuf gahumsa kan hin qabne ta'u mootummaan araaraa fi marii biyyoolessaa sirrii ta'e adeemsisuuf kutannoo siyaasaa akka hin qabne akkasumas fedhii aangoo garmalee hammaataa ta'e akka qabu Profeesar Mararaa Guddinaa ibsaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota tibba kana hidhee akka gadhiisu dhaabbileen mirga gaazexeessitoota falman gaafatan dhiheenya kana qofa mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota 10 caalaa hidhee jedhamee jira. Bal'inni oduu kanaa kunooti. Gaazexeessituun FIB Sabboontuu Ahmad Dhengadda bakka hojiitiin akkuma baateen humnoota tikaa mootummaan qabamte. Achumaan buufata poolisii magaalaa Finfinnee naannoo Laboo jirutti hidhamtee akka bulte odeeffanne. Gaazexeessituun FIB Sabboontuu Ahmad mana hidhaa magaalaa Finfinneetii baafamuun kaleessoo haree booda immoo gara Bishooftutti dabarfamuun isii dhagameera. Garasitti dabarfamuu isiitiin dura hooggansi miidiyichaa buufata poolisii Finfinnee dhaquun qaamolee poolisii dubbisee akka ture ibsamee jira. BBC'n afaan Oromoo abbaa qabeenyaa televezyiinii FIB obbo Lammii Taayyee obeeffachuun akka gabaasetti poolisiin Finfinnee qaama biraatu nuuf to'adhaa jennaan to'anne malee dhimmi isiinu biraa miti jedheeni. Kaleessoo haree booda Sabboontuu Ahmad poolisii humna addaa Oromiyaatiin fudhatamuun gara qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuutti dabarfamtee jirti. Sabboontuu Ahmad yeroo ammaa kana Bishooftuutti hidhamtee kan jirtu yoo ta'u akka maatiin isii jedhanitti poolisiin Bishooftus sababa jiraattuu magaalaa keenyaa taateef gara keenyatti ergamte malee waan isiin ittiin shakkamte quban qabnu jedhan. Sabboontuu Ahmad qopheessituu sagantaa bashannanaa televezyiinii FIB yoo taatu maatii isii waliin Bishooftuu jiraatti. Waldaan gaazexeessitoota Oromiyaa fi Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa hidhaa gaazexeessituu kanaa cimsanii mormanii jiru. Guyyoota muraasa asitti Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoota hidhuu fi butuun akkaan hammaachaa jiraachuu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa jiru. Tibba kana qofam gaazexeessitoota 10 caalatu humnoota tikaa mootummaan butame jedhamee jira. Kana malees gaazexeessitoota ONN dabalatee ogeeyyiin miidiyaa biroo erga hidhamanii bubbulee jira. Kun osoo kanaan jiru gaazexeessitoonni tibba kana to'ataman akka gadhiifaman jaarmiyaaleen mirga gaazexeessitootaaf falman CPJ fi RSF gaafatan.
Dhaabbileen idila addunyaa mirga gaazexeessitootaaf dhaabbatan RSF fi CPJ'n tibbana dhimma walabummaa miidiyaa Itoophiyaa keessa jiru irratti ibsa baasaniin gaazexeessitoonni hedduun guyyoota muraasa keessatti to'ataman akka gadhiifaman gaafatanii jiru. CPJ'tti bakka buutuun biyyoota Sahaaraan gadi Mutookii Muummoo ibsa dhiyeenya kana waa'ee Itoophiyaa ilaalchisuun baafne yaaddoo qabnu kan himuu fi gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa 11 ta'an dhaabbilee miidiyaa walabaa 4 irraa hidhaman akka gadhiifaman waamicha kan dhiyeessudha jette. Itoophiyaan gaazexeessitoota hidhuu fi walabummaa miidiyaa dhoorkuun biyyoota addunyaa adda duree ta'an gidduutti argamti. Tarkaanfiin tibba kana mootummaan fudhataa jiru rakkoo kana akkaan kan hammeessudha jedhuun jaarmiyaaleen mirga gaazexeessitootaaf falman. Godina Arsii Lixaa aanaalee Adaabaa fi Dodolaa keessatti qabata opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun uummanni dararamaa jiraachuu jiraattonni himan. Torban tokko dura aanaa Adaabaa keessatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee mootummaa gidduutti adeemsifameen miidhaa isaan dura dhaqqabe sababeeffachuun qaamoleen nageenya mootummaa uummata nagaa hiraarsuu fi hidhuutti fuulleeffatanii jiru jedhuun jiraattonni aanaa Adaabaa fi Dodolaa. Qaamoleen mootummaa waraana bilisummaa Oromootiin injifatamuutti mufachuudhaan isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhanii uummata nagaa hidhuu kan eegalan torban caalee jiraachuu kan himan jiraattonni namoota nagayaa mana jireenya isaaniitii baasanii hidhuun bifa hammaa ta'an adeemsifamaa jiraachuu himan. Guyyoota fuuldura eegalee aanaa Dodolaa keessatti opereeshinii farra riphee lolaa jedhu adeemsifamaa jiraachuus jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoork dubbisee himanii jiru. Qaamoleen hawaasa garaagaraa dirqisiifamuudhaan manguddoo daa'immanii fi dubartoonni osoo nafiin gara duula kanaatti humnaan akka makaman taasifamaa jiraachuu kan dubbatan maddeen keenya. Namoonni duulli kun ilaallatu jedhan ammoo hidhamaa jiru jedhu. Kaabinoonni mootummaa hawaasa dirqiidhaan duulichatti hirmaachisuu dabalatee maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuufis ololaa adda addaa ololuun uummata gowwoomsuuf yaalaa jiru jedhu maddeen OMN garasiin dubbise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaatti injifannoo gonfachuu beeksise. Wabboon akka jedhetti Cebraan Nadhii Gammadaa aanaa Heeban Arsiitti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhatee jira. Haleellaa halkan dheengaddaa raawwatamee loltoonni mootummaa ajjeefamuu fi madaa'uun ibsamee jira. Humnoonni mootummaa haleellaa kanaan dallanan aanaa Heeban Arsiitti mana jiraattotaa gubaa jiraachuu jiraattota OMN'tti hime. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa wal waraanuun cinaatti loltoota hedduu leenjisee bobbaasaa akka jiru ibsamee jira. Tibba kana zoonii giddu galaatti humna dabalataa leenjisaa ture eebbisiisuun dhagahameera. Oduu kan xumuraatiin godina Shawaa Bahaa Faantaaletti poolisiin federaalaa horsiisee bultoota irratti dhukaasa banuun himame. Tibbana sababa hongee fi gogiinsatiin horsiisee bultoonni Karrayyuu fi Ituu gara naannawaa Shankooraa warshaa sukkaara Mataaraatti godaananii jiru. Horsiisee bultoonni kun beelladoota hongeen hubaman lubbuu oolfachuuf baala Shankooraa barbaacha garas godaanan. Baala Shankooraa kanas mallaqaan bitataa jiraachuudha Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti jiraattonni kan himan. Ta'us garuu humnoonni poolisii federaalaa qabata horiin qabeenya mootummaa balleessaa jira jedhuun beelladoota kumoota lakkaa'aman to'achuun warshaadhaaf galii godhaa jiraachuu himan jiraattonni. Horsiisee bultoota beelladoota isaanii gaafachuuf gara warshaa sukkaara Mataaraa deeman ammoo poolisiin federaalaa dhukaasa irratti banaa jiraachuu odeeffanne. Egaa wantoota keenya OMN irraa oduun dileen irraa qabannee dhahan kana fakkaataa qophiiwwan OMN afanitti fufuu yeroo gaarii